Ashama akka fuunee hordoftoota waan kootu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kiyyaa isin akkamii dalagaan akkamii turtiin akkamii maatii waatiin hundi nagaa ana bira baay'ee bareedaa rabbiif haa tolu. Isin bira akkam isiniin jedha. Hundaafiyyuu har'aa akkanattiin faaya kiyyaan illee bareedee buna isiniif dhaabuu heda. Bunuma dhugaa immoo haasaa xiqqoo tokko qabna. Asichis illee viidiyoon yeroo darbe isinii hojjedhe irratti jechuudha. Viidiyoo akka mucayyoon hiriyattiin kiyyaa yookiin immoo namoonni kiyya waliin dalagu akkas na goote isiniif jedhee isiniif hime sana yaada keessan immoo koomantiin naaf barreessaa isiniin jedhee ture. Hedduun keessan waan gaarii naa barreessitanii gorsa gaarii illee naa kennitanii. Asumaanis hunda keessan iyyuu galateeffachuu barbaada. Warra natti mufattanis yoo jiraattan asumaan dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Garuu baay'een keessan gorsa gaarii naa laattanii rabbiif jedhiiti omaa jechuuyyuu miti mucayyoon kun dhiifamayyuu siin jette ofirraa fageessi garuu gargaariin fagootti naan jettanii jirtu kunillee waan gaariidha. Yookiin ani wallaalummaan illee ishii miidhuuf yaaduullee danda'a ture. Amma immoo haalli keessan amalli keessan isinillee waan qabdaniin natti hirmaattanii waan naaf himtaniifu anillee karaa nagaatiin yoo naa danda'ame karaa nagaatiin mucayyoo sana yoo gargaare homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Akkuma isiniin jedhee koomantii isin naa barreessitan hundayyuu irra deddeebi'ee ilaalee dubbisee jira. Waan gaarii naa barreessitanii koomantii keessan irraa immoo hedduu baradhee jira. Dhugaa dubbachuuf baay'ee galatoomaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa ijoollee biyya kiyya hunda keessan obboleeyyan kiyya jechuudha. Achumaan immoo maal isiniin jechuu barbaade beektanii mucayyoo sanallee barbaadee bilbila ishiillee argadhe bilbileefii jira. Ani si dhiiseera rabbillee siif haa dhiisu jedheenii jira beektanii waan gorsi isin gorsitaniifu keessa kiyya seenee yoo badii kiyyas ta'e kun badii keetinaan jettu jedhee waan isinitti amanuufanillee viidiyoo kana isiniif hojjedhe jechuudha. Innaa mucayyoon immoo rabbiin siif haa dhiisu anillee siif dhiiseera jedheenii jira beektanii. Innaa mucayyoon immoo mudannoo biraa keessallee galtee jirti beektanii. Mudannoo ishiin keessa galte sanallee buna keenya dhaabbataa isinitti haasa'a jechuudha. Yeroo baay'ee beektanii namni dhara namaaf yaadu dharri isumatti deebiti beektanii yeroo baay'ee yeroodhaaf garuu waan gaarii waan goone yookiin waan bareeda waan dalagne nutti fakkaachuu danda'a. Kanaafiyyuu namni hedduun keenya osoo waliin miine osoo dhara walitti hin yaadne baay'ee natti tola beektanii. Maaliif yoo jettan dhara waliif yaaduun dhara walitti gochuun nama kamiifuu faayidaa takka hin qabu. Akkuma nama isiniif ibsaa mucayyoo mudannoo biraa keessallee galte isiniin jedhe ani isin dhiisii fi biraa bahii dalagaa dhiisii biraa bahii naan jettanii ani bar gaafuma sanarraa ishiin odoon hin bahiin ishiidhaan gabbayii warri jedhe ani hunda'uun dhiisee bahee bar dalagaa kiyya. Maaliif yoo jettan natti hin tollan ishiin maaliyyuu namitu saba kiyyadha. Nama afaan tokko dubbannu nama afaan walii beeknu nama aadaa walii beeknu nama kabajaa akkamiitiin namni keenya waliin jiraatu beektu waan taateef waan dursee dura ba'e. Itti aansee immoo umuriin illee xiqqoo anarra jirti. An baay'ee illee mufachiisuu yookiin arrabsuu yookiin immoo lola biraa keessallee galuu hin feene. Akkuma isiniin jedhee ani dursee ishii biraa ba'e. Warri garuu anis ba'e ishii waan dhiisan takka illee hin qabnu achi waan kaan takka hin qabanii. Maaliif yoo jettan hin feene warri maal dalagduu biraallee yoo itti fidan akkasuma isaan dararti jedhanii waan yaadan natti fakkaata. Ani maallaqa kiyya naaf kennaa haga dalage jedhee hoggasuma biraa bahee jechuudha. Kanaafiyyuu yoo dandeenye ijoolleen biyya arabaarra jiru fakkeenyaaf ijoolleen afaan tokko haasofnume wal jaalannee wal guddifnee saba biraafuu fakkeenya haa taanu isiniin jedha dhugaa isinitti himuuf jechuudha. Anamma namni faana jiraadhu dhugaa isinitti himuudhaaf amata 4 nama afaan kiyya hin beeknedha. Ijoollee isiniin jedha maqaa namaa dha'uun baay'ee namatti hin tolu. Ijoollee naannoo Tigraay jechuudha. Isaan faana jiraadha dhugaa dubbatuuf amata 4 jechuudha.
guyyaa tokko isaan wajjin walitti bu'een beeku. Maaliif yoo jettan anis isaan kabajee isaan illee na kabajanii jiraatu. Isaan irraa garuu maal akka baradhe beektu wal jaalala nama isaanii miti namnumti kaanuu afaan isaanii beekee odoo maalummaa isaa addan baafatiin waan akka nama isaanii ta'etti wal gargaaranii walii dhaabbatanii waa hundaan wal guddisuu nuti hoo maalidha isiniin jedha. Dhiifama garuu dhugaa dhiifama naaf godha. Agadatti dhagaan isiniin jechaa jira ammallee yoo balleesse na of galchaa. Maali nuti maalidha nuti abaarsa qabnaa jedhan ijoolleen Oromoo kun abaarsa qabna moo maalidha? Maaf waliin jaalannu, maaf waliin kabajnu, maaf waliin guddisnu? Horuu warra keenya gannee dhufne mana namaarratti wal lollaa, dalagaa hambaa irratti wal lollaa, wal loluurra aga fedhe wal miinuu baasnee wal dabarsinee wal kennuurra ofii keenya teenyee dubbannee waan jiru hunda hiikuutu gaarii natti fakkaatan akka mataa kiyyaatti. Waa hunda dhiifneski walaa jaalannu, walaa kabajnu, walaa gorfannu yoo balleessine yoo namni tokko barreesse dhiifama yoo namni tokko balleesse baatanii akka sooshaal miidiyaa irratti wal dhaadheessuurra ati kana balleessite ati kanadha jennee odoo wal gorsinee wal guddifnee wal jaalannee namaaf fakkeenya taanee baay'ee natti tola. Dhiifama naaf godhaa dhugaa yoon isinitti dubbiillee baay'isee yoon isin mufachiise jechuudha. Akka beekumsa kiyyaa isin gorsaa isin immoo na gorsaa ana caala. Ijoolleen hedduu beektan jiraachuu maltu wal haa jaalannu wal haa kabajnu isiniin jedha asumarratti haa dhaabbatu kuni. Na waa'ee mucayyootti hogguun isinii deebi'u ani mucayyoof ammallee ta'u hamtuu hin qabu. Maaliif yoo jettan rabbiin iyyuu hammeenya ishiitiin deebiseefii jira. Ishiin amma mudannoo biraa keessa jirti isiniin jedhe lafa hin beektu, naannoo hin beektu. Magaalaa biyyi namaa jechuun biyya ofiitu yoo hin beekne namatti ulfaataa mitiire biyya waan hin beekneef namallee waan hin beekneef namuma keenya ta'uu isaanii hagartee karaa irratti argadheeni isaan faana galee naan jettee bilbilan akkuma argadhee isiniin jedheen isin dalagaallee galchiini irraa fagaadhu malee of eegi malee dalagaallee galchii rabbirraa argattaa naan jettanii ijoolleen naa barreessitan hedduun keessaniin jirtu akkuma isin jettaniin immoo bilbila ishii suuqee argadhee dalagaa ishii galchuu fedhee beektanii garuu ishiin mudannoo biraa keessa jirti ammallee jechuudha. Mudannichis maali yoo jettan ijoolluma keenyadha. Ijoollee dhiiraatii argadhee karaarraa nama afaan kiyya qaaqu waan ta'aniif isaanuma wajjin galee naan jette beektanii isaan wajjin galtee immoo mudannoo biraatti mudate yaa abbaa manaa fi haadha manaa wal godhatanii nikaa godhannee itti heerumee jette itti heerumtee immoo namni sunillee nama ishiidhaaf ta'ee miti akkasiin naan jettetti jechuudha. Na mucayyoon immoo akka natti haasoftetti illee yeroo duraas akka biyyaa maatii qabdu ijoolleellee qabdu akka abbaa manaa qabdudha. Yaani ijoollee ishiitiif jetteellee dhuftee gizee tokko uumamni kun rakkoodha. Jallinni nama keessa jiru baay'ee ulfaata rabbi nama keessaa haa baasu malee isiniin jedha. Kanumaafiyyuu namtichi ammallee namtichi ishiin itti heerumtee ishiin heerumaaf garuu hin dhaqne dhugaa dubbatuudhaaf yaa'u nama kiyyaa na gargaara jettee karaarraa garatti deemuu hin beektu. Gara deemtus hin beektu. Ani bilbila kiyyallee ishiin yoo naa bilbiltu yeroo sanaa kan jalaa kaasuun natti hin tolle jechuun beekuma dhiise isiniif sobu maaliifuu waan aararraa qabuuf jechuudha. Naan da'um irraa kaasee mee mucattii kana dalagaa yookiin soqxii warratu gadi darbatee jira dalagaa haasoo qabuuf jennaan mucayyoon tokko naan jette hiriyuma kiyya ati maal taatee rabbiin kan ishii irraa hadda si baase maal hojii dubbii soqxaa siifillee mana keetillee gaarii miti abbaa manaa keetinillee walitti si buusuu dandeessi namni akkasii gaarii miti naan jennaan umanirraa goree durallee yabeentanii innaan mallee akka ishiin naan jettutti namtichi akka waan gatee ishiin garaatti qabattee jirti. Inni immoo gatee akka waan suudii deemeeti yaanu akka beektan sanaa keessa jirra. Suudiin agatee deeme jettee maaliif isiniin jechuu barbaade beektanii namni yeroo hunda namaaf dhara yaadu rabbiin dhara itti godha. Rabbiin waan isin dalagdan isiniif kenna rabbi. Ani malaayikaa yookiin immoo beektuu yookiin hayyuu ta'ee odoon ta'e aga danda'utti garuu dogoggora kiyyaa durarraallee baradhe. Akkanani waan gaarii irra deemu rabbi akkana gargaaru isinillee du'aa naaf godha.
Innaa isinillee akkan deddeebiseellee dubbii nuti deddeebisee nuti dheeressite akka siminaan hin jenne ani kanin isin kadhadhu ammallee ijoolleen keenya wal jaaladhaa, wal kabajaa, waliif yaadaa, waan dandeessaniin waliif dhaabbadhaa. Yoon wal jaalanne yoon waliif dhaabbanne rabbitti deemnee jirraa. Bunni keenyallee danfee jiraa. Osoo naaf mijaa'ee iddoo isinillee mijaa'ee wajjin teenyee dhugnee natti tola ture. Na wajjin hin jirtanii homaa jechuu miti. Na bunni danfee jiraa. Yaadaan na wajjin akka jirtanillee abdii qabaa. Bunni kiyya danfee jiraa. Anillee amma buna kiyya kophuma kiyya dhugaa jira. Namni na bira hin jiru. Namni hin jira garuu viidiyoo keessa nama galuun barbaannee jira. Hundaafiyyuu homaa miti isiniin jedha. Fakkeenyaaf koomantii kiyya jalatti immoo waan hanqina kiyya yoo jiraate dogoggora yoo qabaadhe uffannaa kiyyarraa qaaqa kiyyarraa waan balleessaa yoo qabu jiraadhe koomantii jalatti naa barreessa. Akkan of sirreessuufi isinirraa waa hedduu baradhe abdii qaba. Isinillee anarraa waa hedduu barattu jedhee abdii qaba. Gara fuulduraattillee daandii dheeraa waliin deemna jedhee yaada. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Isin jaaladha, isin kabaja. Akkuma isiniin jedhe badii kiyya dogoggora kiyya na sirreessaa yoon balleesse yoon isin mufachiise jechoota kiriyaa irratti immoo dhiifama naaf godha isiniin jedha. Amma gara buna keenya dhuguutti deebinaa. Bunni kiyyallee danfee jira isiniin jedha. Buna kiyya doo dhugdanii sila bareeda ture. Fageenyatti haa hammaatu. Fageenyatu addaan nu daangessee malee wajjin dhugnaa jedhee abdii qaba. Homaa jechuu miti. Yaadaan na bira jirtu. Yaadaan na jajjabeessaa jirtu. Innaa waan balleessaa kiyyallee waan hunda akkasiin immoo na deebistanii abdii guddaan isinirraa qabaa. Hordoftoota waan kootu namni waan hin dogoggoriin hin qabu. Dogoggora kiyya bira hin darbinaa. Nan loliinaa na gorfadhaa. Na deebisaa isiniin jedhaa. Innaa asumarratti sagantaa keenya har'a asirratti xumurra. Galatoomaa isiniin jedha.